ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ብያለሁ ሁላችሁም። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ስቴፕ 2 ለመሞላት ለብዙ ልጆች ጥያቄ ሆኖ ቀርቶ ነበረ። ስቴፕ 2 እንዴት አርግተን እንደምንሞላ ላሳያችሁ። ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሼር ኮሜንት እያረጋችሁኝ አባራታቱኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ስቴፕ 2 ለመሙላት ምን ያስፈልጋል ወይስ ስቴፕ 2 ወደ ኢትዮጵያ ቁጥር አስገብተን አገራችን ስንገባ ስም ውስጥ አርግተን እንዴት ምን ሰራ ነው ያመጣሁት ማለት ነው። ላይክ ሼር እያረጋችሁኝ አበረታቱኝ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብሮ ቆዩ። ስቴፕ 2 እንዴት አርጌ እንደምሞላ ማለት ነው። እንግዲህ ስቴፕ 2 በመትፈልጉበት ቋንቋ መጠየቅ ትችላላችሁ። በኦሮምኛም በአማርኛም የምትፈልጉበት ቋንቋ ጠይቁኝ። አሁን እስኪ ሰላምታዬን በአማርኛ ጀምሬ እንዴት እንደምሞላ ደግሞ በኦሮምኛ እንገራችሁ። ያምኖ ዞሮ ቋንቋ ልዩነት ነው እንጂ እና አከም ጅርተን ነጋ ከሰኒ ዳገፈቶታ ካባጀምቶታ በሻሻ ዩቲዩብ ጅርቱ ነጋ ከሰኒ ጅራንስ ገላታ ረቢያ ተው ስቴፕ 2 አከምጣካ ቁጥሪ ኢትዮጵያ አከምጣካ ትገልጭኑን ስንጠገርሲሳ ኦፕሳን ነጫቀሳ ዮ ቪዲዮን ከየስኒቲ ቶለ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹን ነጀጀቤሰን ሲኒንጀዳ ሐመዱማ ቪዲዮ ኮቲቲ ናወሊን ቱራዳ ዱራን ዱርሲ ጉግል ይረንገላ ክሮም ይረንገላ ጀቹዳ ክሮም ለ ኤርገ ገልተኒን ቦዳ አሱማኒ ሰዓቲ ከሰን ክሮም ራ ከንጅሩ ሰዓቲ ትክክለኛ አርጋቹ ደንደሰቹዳ አሳንጡቃ ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሞኔቴሽን ከንጅሩ በረሲተኒ ቹዳ ሲናሲ ዋንን ቀባነፍ isaadha kan gadi buufattan jechu YouTube studio monetization ragala achumaan eddoo kinotana tuqa jechuudha. dbb jedhe isa kana youtube.studio.com channel kan jedhu kana tuqa jechuudha yeroo tokkoof. kaza qaxxita gara Chrome kiyyaat nageessa jechuudha. obsaan najaqasa ቪዲዮ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹን ነጀጀቤሰዳ ዋጋፊ ሲኒቲ ተይሌ ነጋፈዳዳ ዋይፋይ ዮኪን ኔትወርኪን ቲኮዱ ወተርኪፈታ ኦፕሳን ነጨቀሳዳ ኪኖ ናበኔ ጅረ ጀቹዳ እዶ ሰዓቲ ኪያ ፕሮፊናሊ ኪየሌ ከሰንተው አሱማኒስ ቼቆዳተኒ ጀቹዳ ኢሳ ከሚዳ ስቴፕ 2 አሲቲስ ጋፊ ነጋፈቴ ጅራ your account is as at greater make of because you don't have step 2 notification turn in on jede nagafate jira jechuudha. step 2 astakakkalinaan jede jechuudha. step 2 astakakkaluudha fi eddoo kinoo qulfi eddoo tana qulfi kan qabdu tana ishii tuqxan jechuudha. lakkoofsa Itiyoophiyaa guuttachuu qabdan jechuudha dirqama. qarshiileen kasini kaffalamu isaani waan ta'eef step 2 eddoo lakkoofsa ishee tanan tuqa eddoo qulfii sanootu hitan turn on step 2 notification yookiin tartiibota sin ittiin guuttan step kana obsaan caqasaadha. erga achi qulfii san tuqxaniin booda asitti continue kan jettu tana tuqxanii jechuudha. ishee tana continue kan jettu tana tuqxanii jechuudha. continue erga tuqxanii emailii keessan singaafata. kinooti emailii kee paaspoortii emailii osoo hin taane ijoolleen hedduun emailii otti galchita sinii dhufu. asirratti sirriitti akka ifa sinii ta'uuf paaspoortii emailii osoo hin taane paaspoortii bilbila keessaniit itti galchitanii jechuudha. emailii miti. emailii osoo hin taane asitti enter your passport bilbila keessaniit itti galchitan
iimeelii miti paaspoortii bilbila kiyyaa itti galchaa jechuudha. Amma erga paaspoortii bilbila keessanii itti galchitanii step 2 notification Google account isiniin jedha. Amma eessa tuqxanii akkatti hoo isinii fide paaspoortii hoggaa itti galchitan akkatti isinii fida. Kaza continue eddoo jettu kinoo ishee tana tuqxanii jechuudha. Continue kan jettu tana. Kaza continue eega isinii fideen booddee alaabaa eddoo alaabaa Beerutitu jiraas. Hankaan biyya keessa jiru jechuudha. Singaruu alaabaa biyya keessa jirtanii isinii fide eddoo alaabaa kana tuqxanii alaabaa Itoophiyaa itti galchuu qabdanii jechuudha. Amma Itoophiyaan barbaadaa jechuudha. Maaliif ani quxurii Itoophiyaa itti galchuu barbaade waan ta'eef quxurii Itoophiyaa yookaan koodii Itoophiyaa kinoo ishee tanaadha. Isa kana lakki. Eessan tuqeenu alaabaa biyya biraa tanan tuqe. Qoy. Itoophiyaa. Barbaadanii jechuudha. Itoophiyaan alaabaa baddee amma si argee ture eessatti baddee. Alaabaa Itoophiyaatti galchitanii kinooti. Kaza asirrattis ijoolleen hedduu gaafii na gaafattanii turtan. Amma ida'uu 25 tokko kana balleessitan. Isa eskii kanaan balleessitan dura jechuudha. Steepis isinitti agarsiisu kanaan fayyadama. Isa kana balleessitanii hindagana koodii Itoophiyaa asitti eddoo ida'uu tana caangootanii 25 10 9 jettanii lakkoofsa asitti sirriitti dhaggeeffadha. Lakkoofsa Itoophiyaa koodii akkasii erguuf duraan dursitanii asitti wantan sirriitti isinii ibsutu jira jechuudha. Sin duraan dursitanii maal godhuu qabdanii imo yookaan WhatsAppidhaan nama tokko irratti bilbiltan Itoophiyaadha. Nama sanirratti osoo nama sanii waliin haasaa jirtanuu osoo hin cufin jechuudha. Bilbila kan keessan osoo hin cufini nama san waliin imoodhaan odoo haasaa jirtanuu lakkoofsa nama sanii itti galchitanii jechuudha. Koodii Itoophiyaa sin garuu quxurii qofatti galchita 09 jettanii barreessitanii inni kun koodiidha. Kaza quxurii nama saniitti asitti galchitanii jechuudha. Erga asitti galchitaniin booda daqiiqaa 2 yookiin daqiiqaa 3 kan hin caalle miiseejiin nama san bira hin ga'a jechuudha. Miiseejiin inni bira ga'u suni lakkoofsa dijiitii fakkeenyaaf 1 2 3 jedhee dijiitii 4dha jechuudha. Kaza miiseejii san namni suni baasee raawwatee sinii kenna jechuudha. Miiseejii san erga baasee sinii kenneen booda sin lakkoofsicha erga asitti guuttaniin booda as tuqxanii saan deettanii. Kaza iddoo kanatti lakkoofsa nama sanii yookiin miiseejii nama san bira ga'e sanii namni sun oduma si waliin haasaa jiru jechuudha. Oduma si waliin haasaa jiru itti guuttanii kaza saandi jettaniin asitti saandi jettaniin jechuudha iddoo tanatti saandi iddoo itti kan erga quxurichatti galchitaniin booda kaza miiseejii lakkoofsi dijiitii 4 ta'u nama san bira hin ga'a namni suni baasee raawwatee sinii kenna. Waraqata irrattis barreeffachuu qabdanii gaafa Itoophiyaas galta sim kaardii san bilbila keessan kan YouTube hojjettan itti galchuu qabdan jechuudha. Sim kaardichi garuu nama sinii kennu fira keessan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif booda sin rakkisa jechuudha birrikee fiyyaa irratti jechuudha. Inna erga itti galchitaniin booda miiseejii isa bira ga'e asitti guuttanii waraqata irratti illee barreeffattanii qabachuu qabdan dagachuu qabdanii. Maaliif YouTubein keessan osin jala taa'alaashee miiseejii lakkoofsi teelee sin ergu san beekuu qabdan. Isa yoo hin beekin YouTubein ota balaashee deeffachuu hin dandeessanii gonkumaa koodii nama san bira geessanii beekuu qabdan jechuudha. Kaza asitti guuttanii kaza macarrashaa irratti erga quxuritti galchitanii saan deettanii erga saan deettanii miiseejii san galchitanii miiseejii san galchitaniin booda ammas immoo saandi yookiin yes yookiin no yookiin yes kan jedhu sinii dhufa yes kan jedhu san tuqxanii kaza uumate jechuudha. Kana keessa sirumaayyuu hin baatanii jechuudha. Maaliif ani amma sin barsiisuuf malee lakkoofsa itti galchuu hin barbaanne jechuudha. Sitti innaa YouTubein kiyya yoo sinitti tole yookiin viidiyoon kiyya yoo sinitti tole like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Isa biraamu asitti
asitti text message yookiin kooliidhaan messagechi teelesini ergu suni point kooliidhaan barbaadde moo textiidhaan barbaadde waasiniin jedhuuf asitti point illee yoo jiraate text kan jedhu tanatti sirreeffadhaa jechuudha. Viidiyoon kiyya har'a hojjedhe kana fakkaata. Like, share, comment gochuudhaaniin na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hangan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadha jechuudha. Inni biraa garuuyyuu as keessaa duubatti deebitanii maal gochuu qabdanii qoy asirra erga galtaniin booda obsaan caqasaadha. Kaza erga step 2 guuttaniin booda iddoon qulfii qabdu suni green taate sinii dhufti. Iddoon dura gaafii yookiin qulfii itti taate asirratti illee gaafii sin gaafate asitti illee gaafii sin gaafate jiru suni maal taate dhufti qulfiin tunin baddi kinoo hirrimaata akka kanaa magariisa qabu sinii ta'a iddoon kuni jechuudha. Step 2 sirreessitanii jirtanii jechuudha. Kaza bakka subscribing keessanii fi sa'aatiin keessanoo sinii guuteen booda asitti apply jedhee dhufa. Monetization ta'uudhaaf form illee ni guuttanii erga sa'aatiin keessanii guuteen booda har'a garuu step 2 akkamitti akka guutanan iddoo qulfii taate tan akkamitti akka quxurii Itoophiyaatti jijjiirratanan sin barsiise jechuudha. Sin lakkoofsa barbaadan guuttachuu dandeessanii kan biyya keessa jiraatanii yookiin quxuriin keessan fakkeenya biyya biraatanan jira garuu Itoophiyaa galee YouTube koo guddifachuu yookiin hojjechuu birrii Itoophiyaatiin naa kaffaluu waanan barbaadeef lakkoofsa Itoophiyaataan itti galfadhe jechuudha. Inna viidiyoon kiyya har'a kana fakkaata. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hangan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadha. Bye bye.